Nagaan isin ifatu akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya. Sagantaan kun sagantaa fayyaa Dooktara Koo jedhu torbanitti yeroo tokko dilbata waaree booda sa'a 8 hanga 9 kan isin biraan geenyu. Akkasumas immoo irra deebiidhaan guyyaa kibxataa galgala sa'a 3 hanga 4 kan isin biraan geenyu sagantaa fayyaa Dooktara Koo jedhudha. Sagantaa fayyaa kana keessatti odeeffannoowwan dhimmoota fayyaa garaagaraa irratti xiyyeeffatan fayyaa waliigalaa, fayyaa daa'immanii, fayyaa dubartoota ulfaa, odeeffannoowwan fayyaa sammuutii wal qabatanii fi odeeffannoowwan biraa kan isin biraan geenyu ta'a jechuudha. Torban keessan akkam ture? Haala kamiin dabarsitan? Akkamiin dabarsitan torban keessan? Egaa torban tokko dabarsanii wal arguun waan salphaa miti. Ammas baga nagaaf gara caalummoo fayyaadhaan deemnee wal argine kan jedhu isin jechuun barbaada. Egaa sagantaa keenya guyyaa irraa keessattis kan walii ilaallu namoonni hedduun karaa keessaatiin ispeeshaalii gama miidiyaa hawaasummaatiin akkasumas immoo karaa direct message gaaffii isaan nuuf dhiyeessan keessaatii waa'ee dhukkubbii dugdaatii wal qabate jechuudha. Dhukkubbii dugdaa yeroo jedhamu baay'een keessan tarii har'a waa'ee koo dubbachuu dhufe jechuu dandeessu. Maaliif dhalli namaa namni hedduun namoonni hedduun kan dhukkubbii kanaaf hin saaxilamne hin jiru. Dhukkubbii dugda kun dhukkubaadha namni baay'een namni guddaanis dargaggeessis rakkoo kanaaf yeroo isaatti saaxilamaa argina jechuudha. Waa'ee dhukkubbii dugdaa irratti dhukkubbiin dugdaa maalii sababa maalirraa kan kee namatti dhufaa akkamitti immoo ofirraa dhorkuu dandeenya mallattoo akkamii yoo ofirratti argine immoo atattamaan mana yaalaa deemuu dandeenya kan jedhu kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Sagantaan kun sagantaa Dooktara Kootii hanga xumura sagantaa keenyatti waliin turaa isin jenna. Sagantaa kana immoo qopheessuudhaan kan isin waliin turu Dooktara keessan Dooktar Naafii Argeetudha. Nu hordofaa. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya dugda yeroo jennu dugda keenya keessa wantoonni baay'een ni jiraatu. Dugdi keenya keessattuu qaama keenya qabee dhaabuu keessatti gahee guddaa taphata. Dugda keenya keessa wantoota yookiin immoo istiraakchariiwwan yookiin immoo caasawwan baay'eetu argama. Keessattuu caasaa dugda keenya keessatti argamu keessaa baay'een keessan kan beektanii lafee dugugguruudha. Egaa lafeen dugugguruu maal akka fakkaatu akkuma suuraa argaa jirtanii lafeen dugugguruu kuni morma keenya irraa jalqabee yookiin immoo naannoo dhuma sammuu keenya irraa jalqabee morma keenya jalqabee hanga naannoo hanga dhumaatti hanga taa'umsa keenya gara dhumaatti kan jiru lafee dugugguruu jenna jechuudha. Egaa akkuma beekamu lafeen dugugguruu kunniin wantoota maal akka isaan fakkaatan caasan isaanii akkuma suuraa yookiin viidiyoo irraa argaa jirtan kana jechuudha. Lafeewwan dugugguruu dugdaa kuni walirra taa'uudhaanii cervical vertebrae yookiin immoo lafee dugugguruu cervicalii kan thoraxii kan jennu immoo thoraxii kan jennu jira thoraxii vertebrae akkasumas lambaariidhaa fi sacral jedhamanii gama fayyaatiin akkuma argaa jirtan kanneen qoodamu jechuudha. Egaa lafeewwan dugugguruu dugdaan kun yookiin immoo lafeewwan dugugguruun kun immoo egaa akkuma beekamu keessattuu guyyaa irratti xiyyeeffannee kan ilaallu kan gara gadiitti argamu dhukkubbii dugdaa yeroo jennu lower back pain dhukkubbii dugdaa gara gadi keessattuu mudhii gadi jechuudha. Dhukkubbii namoonni baay'een kan isaan himatanii dhukkubbii dugdaa gara gadiiti jechuudha. Isirratti xiyyeeffannaa sufna. Kanaaf lafee dugugguruu kuni akkuma beekamu qaama keenya keessa gara duubaatiin lafeewwan dugugguruun kunniin akkaataa isaatti walirra taa'anii jiran kan argaa jirtu. Lafeewwan dugugguruu kana biraan immoo wantoonni baay'een hin jiraatu. Akkuma argaa jirtan lafee dugugguruu kana keessa qaawwee yookiin immoo kanal kan jennu yookiin immoo qaawwee boolli dhiphaan keessa ni qabaata lafeen kun tokko tokko isaarra jechuudha. Akkuma kana immoo lafeewwan kunniin immoo kan isaan irra ta'anii diskii wanta jedhamu yeroo baay'ee diskii yeroo jedhamu namoonni baay'een hin beektan diskii jechuun maalla lafeewwan dugugguruu dugdaa kunniin kan isaan akka isaan wal hin rignee fi akkasumas immoo humna qaama keenya miidhuu danda'u kan absorb godhu kun kan ofitti fudhatu diskii wanta jedhamu ofirraa qaba jechuudha. Diskiiwwan kunniin akkuma argitanii lafee dugugguruu kana gidduu lafeewwan kana gidduu ta'anii argamu jechuudha. Akkuma kana immoo qaawwa kana yookiin immoo kanalii kana keessaa sirna narvii wiirtuu keessaa tokko kan ta'e yookiin immoo sirna narvii wiirtuu guddicha keessaati spinal cord kan jennu namoonni baay'een spinal cord kan jedhan lafee jedhanii yaadu. Spinal cord kanaan dura maal akka fakkaatu sitti meeraan spinal cord jechuun akkuma argaa jirtan viidiyoo irraati kuni spinal cord wanta maal fakkaata alangaa fakkaatu kan argaa jirtu sammuu wajjin wal quunnameeru kunniin kuni nama normaalii yookiin immoo nama fayyaa nama lubbuudhaan darbe du'e keessa barumsaaf jedhamee kan kenname. Egaa akkuma beekamu yeroo baay'ee maalla barumsaaf jedhamee namoonni baay'een qaama isaanii dooneet godhu. Nullee gaafa baranne yookiin immoo barumsa meedikaalaa gaafa baranne reeffa namaarratti kan baranne reeffa namaarratti dissect godhamee yookiin immoo tokko tokkoon caasaawwan isaan ilaalama jechuudha.
Kun spinal cord jechuun waan argaa jirtan kana jechuudha. Spinal cord kun maalla qaawwa sanneen keessa yookiin immoo qaawwan lafee dugugguruu kana keessa gad darbuudhaanii hanga sadarkaa gadiitti deema jechuudha. Gubbaarraa keessa sammuurraatii dhufee jechuudha. Kanaaf nerviiwwan qaama keenya to'atan sosochii fakkeenyaaf harka koo kanan sochoosu, miila koo sochoosu, deemuu, ka'uu akkasumas immoo qaama keenya keessallee akkasumas immoo wantoota kan miira keenyas to'atan like yommuu nuti qaqqabamu nutti dhaga'amu, dhukkubbiin nutti dhaga'amu kanneen caasaa qaama keenya keessaallee dabalatee kan to'atu sirna nervii wiirtuu guddicha keessaa tokko kan ta'e spinal cord kan jennu kana jechuudha. Kanaaf spinal cordiin wanta kana gidduu darbuudhaan deemaa jechuudha. Kanaaf gabaabumatti maal akka ta'e hubattaniittu. Spinal cord yookiin immoo nervii guddicha kanarraa immoo nerviiwwan kaan irraatii caasaa damee horachuudhaan gara kutaa qaama keenya garaagaraatti deemu jechuudha. Kanaaf gabaabumatti dugda kana keessa kan jiru lafeen jira, lammaffaa maallaa spinal cordiin jira jechuudha. Inni kan biraan immoo maashaawwan yookiin immoo muscles kan jennu yookiin immoo maashaawwan dugda keenya irratti maxxananii argaman akkasumas immoo maashaawwan abdominal muscles kan jennu yookiin maashaawwan garaa keenya irratti argamanii baay'een isaanii dhaqanii achirratti attach ta'u yookiin immoo lafee kana irratti kan isaan qabatanii attach ta'anii jiran jechuudha. Fakkeenyaaf akka nuun sochoonuu fi dugdi keenya gajjannee ol ka'uu gara tokkotti jedhu, gara mirgaatti jedhu, gara bitaatti jedhu akkasumas immoo wantoota garaagaraa kan to'atan kunniin maashaawwan kunniin jechuudha. Maashaawwan kunniin akkuma argaa jirtanii lafeewwan dugugguruu dugdaa kanarratti maxxananii jiru jechuudha. Lafeewwan dugugguruu kanarratti maxxananii jiru. Kanaaf maashaan yookiin muscles kan jennus immoo wantoota naannoo dugda keenya keessatti argaman keessaati isa tokko jechuudha. Hangammaatti maal ilaalleerra lafeen ni jira. Spinal cordiin yookiin immoo sirna nervii wiirtuu keessa isa guddaa kan ta'e spinal cordiin jira. Kan biraan immoo maal jechuudha? Maashaa jechuudha. Inni kan biraan immoo ribuu kan jennu yookiin immoo tendon kan jennu tendons. Tendon kan jennu kunniin dhuma isaanis maal godhu jechuudha lafee kanarratti attach ta'an lafee gidduu jira lafee wal qabsiisu kunniin ni jiraatu jechuudha. Tendon kan jennu akkuma argaa jirtan tendoniin maal akka ta'e argaa jirtu. Inni kan biraan maalidha? Tendonii malee wanti kan biraa jiru maalla? Lafeewwan dogoggoruun kunniin yookiin immoo kan joint yookiin bakka buusaa yookiin immoo joint bakka isaatti wal quunnaman kunniin akka isaan wal hin rigneef joint ni jiraata jechuudha. Yookiin immoo bakka lafeen tokko itti wal quunnamu joint jennee waamna afaan fayyaatiin. Joint jedhama. Kanaaf kun maalla buusaa jedhama afaan Oromootti buusaa jennee ilaalla jechuudha. Kunniinis jiru. Kan biraan immoo ujummoowwan dhiigaa keessattuu spinal cordis ta'e caasawwan maashaa naannoo dugdaatti argaman akkasumas immoo gogaa keenyas ta'e wantoota biraa kan dhiiga kennanii fi dhiiga xuraa'aa yookiin immoo dhiiga balfa qabu fudhanii gara sombaatti kan geessanii maaltu argama jechuudha ujummoowwan dhiiga raabsanii fi ujummoowwan dhiiga deebisan illee naannoo kanatti argamu jechuudha naannoo dugdaa kanatti jechuudha. Akkuma argaa jirtanii sirriitti beeragaa coomnis ni jiraata fats kan jennu kan biraan nervii ujummoowwan dhiigaas naannoo kanatti ni argamu jechuudha. Kanaaf akkasumas immoo gara akkuma beekamu naannoo sanatti immoo dudduubaanis immoo kaleen ni jiraata yookiin immoo flank naannoo jennutti immoo kaleenis keenyas immoo gara bitaaf mirgaatiin ni jiraata. So wantoonni kunniin dugda keenya gara duubaatiin kan argaman jechuudha. Kaleen gara gidduudhaaf flankiidhaatti argama jechuudha. Kanaaf waa'ee dugdaa yeroo haasofnu dhukkubbii dugdaa yeroo haasofnutti waa'ee kalee miti qofa miti jechuudha. Kanaaf wantoonni amma jenne maashaan, nerviin, diskiin, lafee, ujummoowwan dhiigaa, buusaadhaa fi ribuu yookiin immoo tendon kan jennu kuni rakkoon yoo isaan irra ga'e rakkoon yoo isaan irra qaqqabe rakkoo kan jennu kuni rakkoon itti karaa dhukkubaatiin dhufuus ta'uu danda'a. Bakka rakkoowwan yookiin immoo ixiiwwan garaagaraa naannoo sanatti biqiluus ta'uu danda'a. Rakkoowwan garaagaraa wantoota amma jenne kanneen irra yoo ga'e dhukkubbii dugdaadhaaf maal nu gochuu danda'a jechuudha saaxilamuu danda'a jechuudha. Dhukkubbii dugdaa jechuun kana. Gabaabadumatti dugdi keessan sin dhukkubeenna kalee keessan sin dhukkube jechuu miti jechuudha. Ta'uu danda'a garuu maal akka ta'e walitti dhufna. Yeroo akkamii mana yaalaa deemuu qabdu yookiin immoo yeroo akkamii mana yaalaa dhufuu qabdu kan jedhu waliin ilaalla jechuudha. Gabaabadumatti dugda keenya keessa vertebral yookiin immoo vertebrae kan jennu lafeewwan dugugguruu dugdaa akkasumas ujummoowwan dhiigaa nervii guddicha spinal cord nervii naannoo isaarraa kaanis dabalatee ujummoowwan dhiigaa akkasumas immoo tendon ribuudha maashaadhaa fi buusaawwan kunniin rakkoon yoo qunname
namni tokko maal ta'uu danda'a jechuudha dhukkubbii dugdaadhaaf saaxilamuu danda'a jechuudha. Mee maaltu nutti fida kan jedhamu tokko tokkoon kaafnee ilaaluu dandeenya jechuudha. Gabaabumatti garuu dugdi keenya akkuma beekamu keessattuu amma lower back pain kan jennu dhukkubbii dugdaa gara gadii walii ilaalla. Baay'inaan namoota hedduu kan isaan kompileen godhan kana waan ta'eef jechuudha. Egaa dhukkubbiin dugdaa gara gadii kunniin isa dura dugdi keenya maaliif gargaara? Dugdi keenya maaliif gargaara? Ulfaatina qaama keenyaa stabilize godhee dhaabachuudha. Fakkeenyaaf yeroo dhaabannutti yeroo teenyutti akka naannoo isaa yookiin immoo akka inni bakka isaa gita isaa eeggatee qaamni keenya poostarii qaama keenyaatiif akkasumas immoo ulfaatina qaama keenya baalaansii gochuu keessatti illee maal ta'a jechuudha gahee guddaa qabaata jechuudha. Akkuma isinitti hime ulfaatina qaama keenyaa sappoorti godha yookiin immoo ni to'ata jechuudha. Akkasumas immoo baalaansii giddu galeessa qaama keenyaa eeguu keessatti gahee guddaan taphata. Dugdi keenya jechuudha. Kanaaf ispaayiniin keenya yookiin immoo dugdi keenya yookiin immoo akka inni stable ta'e yookiin immoo tasgabbaa'ee dabalataan immoo akka inni baalaansii isaa eeggatee yookiin immoo madaallii isaa eeggatee akka inni turu gochuu keessatti gahee guddaa taphata jechuudha. Tole erga amma kanaa sumneeti mee wantoonni dhukkubbii dugdaan saaxilan maal fa'i? Akkuma jalqaba irratti sinitti himuudhaaf kaasee wantoota naannoo dugda keenya argaman kunniin rakkoon yoo irra ga'e dhukkubbii dugdaan saaxilu jenneera. Keessattuu rakkoowwan maashaa keenya mudatan fakkeenyaaf muscle strain kan jennu ta'uu danda'a. Dhifamuu yookiin diriiruu maashaa naannoo dugdaa. Akkuma isinitti himee maashaawwan lafee dugugguruu dugdaa irratti maxxananii argaman ni jiru isin jedhan. Rakkoowwan maashaa kanneen irra gahan baay'een isaanii dhukkubbii dugdaan nama saaxiluu danda'a. Dhukkubitti namoonni baay'een sababa garaagaraa kan ka'e maashaawwan keenya kunniin garmalee diriiruu danda'u, garmalee stretch ta'uu danda'u. Yeroo kanatti maal ta'a jechuudha akka dhukkubu yookiin immoo tiraamaan irra ga'ee dugdi keenya dhukkubu gochuu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf wantoota akkamiiti? Wantoota akkamiitu kana gochuu danda'a yoo jenne maashaan keenya akkuma isinitti hime yommuu gad jennuuf yeroo ol kaanutti yeroo jallannutti kana kanneen to'atanii buusaan keenya maashaan keenya kana to'achuu keessatti gahee guddaa taphata. Garmalee yookiin immoo humni guddaan humni olaanaan maashaawwan kanneen irratti yoo uumame yookiin immoo yoo ta'e maal ta'uu danda'a jechuudha namni tokko dhukkubbii dugdaaf saaxilamuu danda'u jechuudha. Fakkeenyaaf akkaataa taa'umsa keenyaaf dhaabbii keenyaa fi hamma taa'umsa keenyaaf dhaabbiin keenyaa dhukkubbii dugdaaf nama saaxilu keessatti gahee guddaan taphata. Fakkeenyaaf yeroo dheeraa dhaabbachaa turu yookiin yeroo dheeraa taa'aa turu dhukkubbii dugdaaf wantoota nu saaxilan keessaa tokko. Namoonni hojii isaanii yeroo baay'ee yeroo dheeraa dhaabbachaa turan yookiin immoo yeroo dheeraa taa'aa turan dhukkubbii dugdaaf saaxilamuudha. Fakkeenyaaf amma namoota biiroo keessa taa'aa oolan, barsiisota yeroo baay'ee dhaabbatanii barsiisaa oolan, shofeerota yeroo baay'ee deemanii karaa dheeraa taa'anii deeman ta'uu danda'a. Kunniin yeroo dheeraadhaaf bakka tokko taa'aa turuun yookiin dhaabbachaa turuun dhukkubbii dugdaatiif nu saaxila jechuudha. Maaliif akkuma isinitti himee ulfaatinni qaama keenya guutummaan yeroo dhaabbannuuf yeroo teenya irra taa'a waan ta'eef yeroo kanatti maal ta'uu danda'a jechuudha. Maashaawwan naannoo dugda keenya jiran akkasumas immoo buusaawwan naannoo dugda keenya irratti dhiibbaa uumuu danda'a waan ta'eef yeroo kanatti namni tokko akka inni dhukkubbii dugdaa qabaatu gochuu danda'a jechuudha. Mee isti yeroo dheeraa yeroo dhaabbataa turtan taa'aa turtan maaltu sitti dhaga'ama yeroo teessan dugdanna cite faan jettan dugdanna dhukkube faan jettan. So sababii kanaaf maashaan naannoo keenya maashaan sun sababii strain gochuu danda'a. Yookiin immoo garmalee diriiruudhaa fi walitti butamuu danda'a waan ta'eef kunniin maaliif nu saaxiluu danda'a jechuudha dhukkubbii dugdaatiif nu saaxiluu danda'a. Kanaaf yeroo dheeraa taa'aa turuurraa fakkeenyaaf stretching exercise hojjechuun illee dirqama danda'a jechuudha. Gara dhumaatti maal akka gochuu qabnu waliin kaafnee kan laallu ta'a. Inni kan biraan akkaataa taa'umsa keenyaa yoo teessan immoo akkamitti ta'u. Fakkeenyaaf namoonni teessanii dubbistan barattoonni ta'uu danda'a. Akkasumas immoo moobaayilii keessa yeroo fayyadamtanis ta'uu danda'a. Dabalataan immoo yeroo dubbistanis yeroo hojii hojjettanis konkolaachistanis. Fakkeenyaaf yeroo teessan akkamitti teessu yookiin leessee dubbisaa jiru kompiitarii siin fuuldura jira kompiitara yeroo fayyadamtanii akkamitti fayyadamtu. Namoonni baay'een argaa jirtu akkamitti akka isaan fayyadamanii kan boquu isaanii akkasitiin gadi qabanii itti fayyadaman jiru. Akkuma argaa jirtan kana jechuudha. Yeroo dubbisanis kan immoo garmalee akkasitiin gadi jedhanii dubbisanis jiru. Kun maal godhame? Yeroo teenyu konkolaachistoonni immoo yeroo isaan konkolaachisan argaa jirtu konkolaachistoonni inni kun sirriidha. Kun sirrii miti. Akkasitiin yeroo kanatti bendi ta'aa jiru yookiin immoo akka inni structural problem kan jennu jechuudha. Rakkoo caasaa. Maal ta'a masliin keenya yookiin immoo maashaan keenya inni diriira garmalee yeroo diriirutti maal ta'a jechuudha. Strain yeroo ta'utti dhukkubbii dugdaatiif nu saaxila jechuudha.
Kanaaf haalli taa'umsaa inni sirriin kami kan jedhu dhumarratti kaafnee walii ilaalla. Haalli taa'umsa keenyaallee akkaataa nuti itti eenyu. Akkamitti teessu yeroo teessan. Biiroo keessa yeroo teessan akkamitti teessu. Yeroo dubbistan barattoonni akkamitti dubbistu. Akkasumas immoo yeroo konkolaachistoonni haala kamiin konkolaachistu. Kunis immoo dhiibbaa guddaa fiduu danda'a jechuudha. Kanaaf haalli taa'umsa keenyaa yeroo garmalee diriiruudhaan ifamuudhaan kan kee maal ta'uu danda'a jechuudha. Akkuma isinitti himee dugdi keenya nu dhukkubuu danda'a jechuudha. Kanaaf haala taa'umsa keessanii maal akkamitti akka taa'u qabdu gara xumuraa irratti hin kaafna furmaata isaa irratti jechuudha. Kan biraan bahaa yookiin immoo namoota liiftii kaasaawwan garaagaraa lafaa ol kaasan bahaa garaagaraa fakkeenyaaf amma harkaan yeroo waan tokko lafaa ol kaafnu yookiin immoo yeroo baannee deemnu akkamitti baannee deemna. Yeroo waan tokko baattan akkamitti lafaa ol kaaftu. Fakkeenyaaf harka keessan diriirsitanii akkuma argaa jirtan kana diriirsitanii kaaftu yoo ta'e baalaansii isaan eeggatu waan ta'eef yeroo kana hin diriiran maasii yookiin immoo maashaawwan naannoo dugdaa keessanii waan ta'uu danda'a. Kanaaf ofitti buttanii straight taatanii gaafa deemtanii gajjettanii deemuu qabda waa kaastanii. Yoo gajjettanii deemtu ta'e waan tokko lafaa ol kaaftanii gajjettanii deemtu yeroo ta'e maal ta'a jechuudha. Maashaa keessa irratti yookiin immoo akkasumas immoo buusaa keessa irratti humna guddaa waan gochaa jirtu stretch ta'a yookiin immoo hin diriire jechuudha. Kanaaf yeroo waa baattanii deemtanii akkuma argaa jirtan kanatti baattanii deemu. Akkasitiin baachuun yookiin immoo gajjettanii baachuun isin barbaachisu jechuudha. Yeroo waan tokko lafaa ol kaaftanii kaastanii qaxxattanii diriirtanii dhaabachuu yookiin immoo diriirtanii deemu. Kun poostarii qaama keenyaaf illee gaarii waan ta'eef jechuudha. Kanaaf wantoota ulfaataa ta'an namoonni yeroo baay'ee wantoota ulfaataa lafa kaasanii sochii qaamaa ta'uu danda'a, atileetota ta'uu danda'a, akkasumas namoota meeshaawwan ulfaataa gurguddaa akka kaasanii dhukkubbii dugdaaf saaxilamuu danda'u jechuudha. Kanaaf akkaataan isin kaastan baay'ee murteessaa waan ta'eef baawwan ulfaataa ta'an. Even fakkeenyaaf yeroo baay'ee maal isinitti fakkaate wanta wal fakkaataa harka lamaan immoo fayyadamna yoo ta'e harka keenya lamaaniin fayyadamna waan tokko lafaa ol kaasna yoo ta'e kanatti waan guddaa waan ulfaataa baannee garmalee ulfaataa asitti immoo waan xiqqaa yoo baafne gajjira jechuudha. Akkuma maal ta'a poozishiniin keenya yookiin immoo haalli itti nuti deemaa jiru kuni gar tokkoon gajjira gar tokkoon immoo ol jedha jechuudha. Kanaaf wanta isinitti himu akkaataan isin itti waa baattan illee yookiin harka tokko qofaatti baattu yoo ta'e wal jijjiiraa baachuun gaariidha. Harka tokko qofaan baachuun ta'u yookiin immoo ulfaatinni isaanii waan wal qixatee baachuun yookiin immoo kaasuunis immoo baay'ee gaarii jechuudha. Kunniin wantoota salphaadha jennee yaadnu garuu dhukkubbii dugdaatiin nu saaxilan jechuudha. Akkasuma wantoonni structural problem fidan yookiin immoo lakkoowwan caasaa naannoo sana keenya maashaa irrattis ta'uu danda'a buusaa irratti bakka ciisichaa haalli ciisichaaf bakka ciisichaa. Fakkeenyaaf amma dhukkubbii dugdaa keessaa ispeeshaalii gara olii kana kan dhukkubu keessaa inni tokko tiraasii yookiin immoo boraatii makaddaa kan jennu yookiin immoo boraatii baay'ee guddaa ta'e yookiin immoo baay'ee ol kaatee yoo fayyadamutti maal ta'a jechuudha dugdi keenya garmalee dhukkubuu danda'a yookiin naannoo ispeeshaalii dhukkubbii dugdaa gara oliitiif kun kan nama saaxilu baay'inaani. Kanaaf baay'ee kan filaat ta'e yookiin immoo diriiraa ta'e fayyadamuun baay'ee gaariidha. Bakka nuti ciisnu wanta nuti irra ciifnu illee baay'ee murteessaadha. Firaashiin yookiin immoo wanti isin irra ciiftan kunniin mijataa miti yookiin immoo wal caala yoo ta'e gar tokkoon gad jedhee gar tokkoon ol kaa'e yoo ta'e kunis immoo dhukkubbii dugdaadhaaf gar tokko dugdi keenya gar tokko gad jedhee gar tokko ol kaa'e waan ta'eef dhukkubbii dugdaadhaaf nu saaxiluu danda'a. Kanaaf firaashii yookiin immoo wanti irra ciiftan illee baay'ee murteessaadha. Diriiraa yookiin immoo filaatti yoo ta'e baay'ee filatamaa ta'a jechuudha. Inni kan biraa wantoonni dhukkubbii dugdaaf nama saaxilan keessaa inni tokko ciisicha irriba gahaa rafuu dhabuunis akkasumas immoo garmalee rafuunis immoo dhukkubbii dugdaaf nu saaxila. Garmalee yeroo hedduu rafaa ooltu yoo ta'e yommuu kaatan maal isinitti dhaga'ama? Yeroo dheeraa rafaa turtanii yeroo kaatan dhukkubbiin dugdaa immoo namatti hin tolu miti. Kanaaf humnaa ol rafuunis yeroo xiqqaa rafuunis dhukkubbii dugdaaf nama saaxilu keessatti gahee guddaa taphata jechuudha. Kanaaf wantoonni amma jechaa jiru hundi isaa kunniin wantoota ispeeshaalii naannoo lafee dugguruu dugda keenya dhiibbaa uumuu danda'an kan maashaa irratti jechuudha. Naannoo maashaa keenya irratti jechuudha. Kan biraa ulfaatina qaamaa garmaleeti. Ulfaatinni qaamaa garmalee ispeeshaalii BMI yookiin immoo body mass index keenya 25 ol yoo ta'e akkuma beekamu ulfaatinni qaama keenyaa madaaluu keessatti yookiin immoo ulfaatina qaama keenyaa baachuu irratti gahee guddaa qabaata isiniin jedheera. So ulfaatinni qaamaa garmalee yoo qabaannu dhiibbaa irraan gahaa waan ta'eef dhukkubbii dugdaaf nu saaxiluu danda'a. Kanaaf kanallee maal akka ta'e ulfaatina qaamaa keenya illee hir'isuun baay'ee gaariidha. Fakkeenyaaf amma sochii qaamaa yookiin immoo namoonni sochii qaamaa hojjetan yeroo baay'ee yoo ilaaltanii ispoortii hojjechuu yookiin immoo sochii qaamaa yeroo hojjechuudhaaf jedhanii yookiin taphachuudhaaf ta'uu danda'a kuwaasii fiiguudhaafis ta'uu danda'a mana jiimii galtanii hojjechuus ta'uu danda'a. Akkuma gallee yoo jalqabnutti dhukkubboota
muscle strain yookiin immoo maashaawwan gurguruu dugdaa keenya strain walitti harkifamuu danda'u waan ta'eef kanaaf dursanii qaama ho'ifachuun yookiin immoo qaama keenya barsiisuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf kunniin illee dhukkubbii dugdaatiif nama saaxiluu danda'a. Inni kan biraa wantoonni dhukkubbii dugdaa nama saaxilan keessaa tokko umuriidha akkuma beekamu. Umuriin namaa akkuma dabalaa deemuun fakkeenyaaf umuriin namaa waggaa 30 ol yommuu inni dabalaa deemu maal ta'a jechuudha. Tokkoffaa lafeewwan gurguruu dugdaa kunniin haphachaa deemu. Lammaffaan immoo diskiiwwan lafee gurguruu dugdaa gidduu jiran kunniin illee yeroo isaatti haphataa deeman ni jiraata jechuudha. Yookiin immoo dhiibbachaa deemu jechuudha. Kanaaf umuriin yommuu garmalee dabalaa deemus immoo rakkoo kanaaf saaxilamuu ni danda'ama jechuudha. Kan biraan dhukkubbii dugdaa wantoonni nama saaxilan keessaa tokko inni kan biraan wantoota lafee gurguruu dugdaa wajjin wal qabatan. Fakkeenyaaf lafeen gurguruu dugdaa cabu. Sababa balaa garaagaraa balaa konkolaataa ta'uu danda'a, kufaatii garmalee ta'uu danda'a, waan garaagaraan balaa yoo nurra ga'e lafeen gurguruu sun yoo cabee dhukkubbiin dugdaa garmalee nutti dhaga'amuu danda'a jechuudha. Lafeen gurguruu dugdaa cabnaan egaa spinal cordittis bu'ee spinal cord miidhameennaan miirri adooduu, miirri nama gubuu yookiin immoo even paralyze nama gochuu yookiin immoo namallee maal gochuu naafisuu danda'a yookiin akka miilli namaa sochoone gochuu danda'a. Boolii yookiin sagaraa akka hin taane illee gochuu danda'a jechuudha. Kanaaf rakkoowwan lafee gurguruu dugdaa wal qabatan cabni lafee gurguruu dugdaa illee rakkoo kanaaf nama saaxiluu ni danda'a jechuudha dhukkubbii kanaaf. Kan biraa wantoonni garaagaraa tumarii yookiin immoo ixiiwwan garaagaraa kan lafee gurguruu dugdaatiin wal qabatanii fi naannoo narviidhaa fi naannoo sanatti kan wal qabatan yeroo isaan jiraatan jechuudha. Ixiiwwan yookiin tumar kan jennu kunniinis immoo rakkoo kanaaf nama saaxiluu danda'u jechuudha. TB fakkeenyaaf hamma TBnis lafee dhukkubbii dugdaaf nama saaxila. TB'n akkuma beekamu yeroo faffaca'utti gara lafeetti faffaca'uu danda'a. Kanaaf gara naannoo lafee gurguruu dugdaatti yoo faca'e dhukkubbii dugdaa nama saaxiluu danda'a. Kun nama rakkoo kanaaf nama saaxiluu danda'u. Inni kan biraan wanti dhukkubbii dugdaaf nama saaxilan keessaa tokko rakkoowwan naannoo sanatti argaman rakkoowwan ujummoo dhiigaa wajjin wal qabatan ta'uu danda'a. Rakkoowwan spinal cord wajjin wal qabatan yookiin immoo sirna narvii wiirtuu spinal cordiin kunniin akkuma beekan akkuma sirriitti sababa garaagaraan kan ka'e spinal cordiin keenya miidhamnaan balaa garaagaraa ta'uu danda'a. Lafeen cabuurraan kan ka'e ta'uu danda'a. Rakkoo garaagaraatiin spinal cordiin keenya miidhamnaan dhukkubbii dugdaa fi akkasumas immoo mudhii keenya gadillee dhiibbaan nurra ga'uu danda'a jechuudha. Kanaaf wantoonni kunniin dhukkubbii dugdaatiif nama saaxiluu danda'u jechuudha. Inni kan biraan gara dhumaatti fidee kan kaasu waa'ee dhimma sigigaachuu diskii irratti diskiin maal akka ta'e sigigaachuu diskii irratti ni kaasee nalaasaa. Kan biraan egaa akkuma beekamu yeroo ulfaa dubartoonni dhukkubbii dugdaa baay'ee saaxilamu erga da'anii booddees. Yeroo ulfaa maaltu uumamaa egaa yeroo ulfaa gadameessi yeroo guddachaa deemu dubartoota keessatti maashaan gurguruu dugdaarra jiru maal ta'a harkifamaaf garmalee diriiraa deema. Yeroo kanatti dhukkubbii dugdaaf akka isaan saaxilaman gochuu danda'a. Poozishinii isaallee xiqqoo gara fuulduraatti beendi ta'a waan ta'eef kun dhukkubbii dugdaaf dubartoonni akka isaan saaxilaman gochuu keessatti gahee guddaan taphatan jechuudha. So kan biraan immoo egaa liigaamantii wantoota baay'eedha egaa dhukkubbii dugdaa kan fidu yeroo ulfaa keessatti ribuuwwan yeroo isaan garmalee stretch ta'an yookiin garmalee diriiraan kan keessa dhufuu danda'a jechuudha. Kanaaf yeroo ulfaallee wantoonni kunniin dubartoota nu mudata jechuudha. Kan biraan egaa dhukkubbiin dugdaa akkuma beekamu dubartoota baay'ee irratti kan mul'atu yeroo marsaan laguutti dhufu jedhu yookiin immoo yeroo marsaan laguutti dhufu dubartoonni menstrual cramp kan jennu dhukkubbii yeroo marsaan laguutiif ni saaxilamu. Dugdi isaanii dhukkubuu danda'a. Kana wajjinis wal qabata jechuudha dhukkubbiin dugdaa kan jennu. Egaa akkuma beekamu yeroo da'umsaa yookiin immoo ciniinsuu yeroo jalqabullee dhukkubbiin dugdaa ni jiraata dubartoota irra. Kunniinis saaxiluu danda'a. Bakka infekshiniin naannoo buusaawwanii yookiin immoo rifachuu naannoo buusaawwanii arthritis kan jennu. Buusaa lafee gidduu kan jiru akkuma beekamu lafee gidduu jointii yookiin immoo buusaadhaan wal qunnama. Bakka lafeewwan lamatti wal qunnaman buusaa jedhama. Yeroo kana yeroo isaanitti inflamed ta'an yookiin immoo infekshinii garaagaraas yeroo mudatutti dhukkubbii dugdaaf saaxiluu danda'a. Kunniin rakkoo dhukkubbii dugdaatiin nama saaxiluu danda'a jechuudha. Inni kan biraan yeroo baay'ee namoonni baay'een kan isaan dubbatan dhimma kana irratti yeroo kaan bal'inaan isinii qabadee dhiyaachuu ni danda'a. Diskii kootu sigigaateeru የዲስክ መንሸራተት ነው ማለት ነው አሪፋን ነው ደግሞ ዲስክ ፕሮላፕስ ጀነ አፋን እንግሊፋቲኒ
sigigachuu diskii. Sigigachuu diskii. Sigigachuun diskiin rakkoo dhukkubbii dugdaaf nama saaxilu keessaa isa tokko. Akkasumas immoo dhukkubbii dugdaa fi gara hanga sadarkaa udduudhaa fi miillaatti deemuu danda'a. Egaa sigigachuu diskii irratti akkuma isinitti yeroo biraa bal'inaan odeeffannoo bal'aa qabadhe isinidha. Egaa sigigachuu diskii jechuun maal jechuudha? Akkuma isinitti lafeewwan dugugguruu keessatti fakkeenya hamma garagarii yoo ilaalle lambar vertebrae kan jennu yookiin immoo lafeewwan dugugguruu dugdaa kunniin bakka isaan walirra ta'an fakkeenyaaf L1, L2, L3, L4, L5 jenna. Lambar 1, lambar 2, lambar 3, lambar 5 kan jennu jechuudha. Akkuma beekamu bakka lafeewwan dugugguruu dugdaa kunniin lamaan bakka isaan walirra ta'an gidduu kan jiru akka maaltu jira jechuudha? Diskii wanta jedhamu jira jechuudha. Diskii maal akka fakkaatu argaa jirtu. Gidduun isaa akka dhangala'aadha. Bakkeen isaa caasaa isaa akkuma argaa jirtan kana jechuudha. Diskiiwwan kunniin sigigachuudhaan sababa garaagaraadhaan kan ka'e. Fakkeenyaaf hamma pireeshariin garmalee dhiibbaan garmalee ta'uu danda'a. Yeroo kanatti maalas akkuma argaa jirtan diskiin kunii sigigachuudha yookiin immoo akka inni yeroo inni maal ta'u jechuudha? Dhiibamee maal ta'a? Dhiibbachaa deema jechuudha gara laatti. Yeroo kanatti maal gochuu danda'a? Spinal cord keenyatti bu'uudhaan yeroo kana dhukkubbiin akka namatti dhaga'amu godha. Lammaffaa garmalee yoonni even spinal cordiin kanatti dhiibamaa yookiin immoo miidhamaa yoo deemettu maal ta'a jechuudha? Hanga miilli nama adooduu, miilla kaasuu dadhabu, hanga nama paraalaayis gochuutti illee ga'uu danda'a yoo cime jechuudha. Kanaaf diskiiwwan kunniin yeroo isaan sigigaatanitti sigigachuu diskii kan jennu kan ammaadha. Bifa kanaan yeroo isaan sigigaatanii dhukkubbii dugdaaf nama saaxiluu danda'a jechuudha. Dhukkubbii dugdaaf nama saaxiluu danda'a jechuudha. Sigigachuun diskii. So bal'ina yeroo biraa dhimma kanarratti odeeffannoo bal'aa qabadhee isiniif dhiyaadha. Sigigachuun diskii rakkoo dhukkubbii dugdaaf nama saaxilu keessaa isa tokko jechuudha. Inni kan biraan egaa ujummoon yookiin immoo qaawwi xiqqaan spinal cordiin keessa deemu sababa garaagaraan kan yeroo inni dhiphataa deemus immoo egaa spinal cordiin akka inni stress ta'u gochuudhaan yeroo kanatti maal ta'uu danda'a? Dhukkubbii dugdaaf nu saaxiluu danda'a jechuudha. Kanaaf rakkoowwan amma jenne kunniin maaliif nu saaxiluu danda'u jechuudha? Dhukkubbii dugdaatiif. Dhukkubbii dugdaa kan fidu kan biraan immoo akkuma beekamu egaa cirracha kalee yookiin immoo infekshinii kalee wal qabatee dugda kan naannoo flank pain jenna actually gara dugdaattis dhukkubbiin namatti dhaga'amuu danda'a. Cirrachi kalee yookiin immoo infekshiniin kalees rakkoo kana fiduu danda'a. Kanaaf wantoonni amma jenne kunniin wantoota dhukkubbii dugdaaf nu saaxilan keessaa isaan tokko jechuudha. Isinii galee? Mee egaa dhukkubbii dugdaa maal gochuu qabna? Akkuma jalqaba jenne haala taa'umsa keenyaa tokkoffaarratti akkaataa taa'umsa keenyaa akkaataa dhaabbii keenya sirreeffachuun baay'ee barbaachisaadha. Keessattuu namoonni yeroo baay'ee kompiitara fayyadamtan jalqaba irratti akkuma isinii kaase inni kun sirrii miti hin jedheera. Yeroo fayyadamtan straight taatanii boqon keessattuu gadi hin jedhiin dugdi keessanis straight ta'ee haala kanaan teessanii fuulduratti akkuma argaa jirtan iji keessanii kompiitarri ol arguu qaba jechuudha. Malee gad jettanii akkas jettu taanaan yeroo kana dugdi sun dhukkubuu danda'a. Haala kanaan fayyadama. Yeroo qo'attan barattoonnis yeroo qo'attanii bifa kanaan qo'achuun baay'ee gaariidha. Kompiitara fayyadamtu yoo ta'e jechuudha. Konkolaachistoonnis yeroo konkolaachistan bifa ammaa kanaan konkolaachisuudha. Straight taatanii konkolaachisu malee yoo garmalee akkasiin jettanii konkolaachiste dhukkubbiin dugdaa isinitti dhaga'amuu danda'a jechuudha. Kanaaf haala kanaan. Yeroo bahaa baannu jalqaba akkuma isinitti himee bahaa madaalli isaa eeggannee kaasuu sochii qaamaa gahaa ta'e gochuunis baay'ee barbaachisaadha. Bishaan gahaa dhuguun riba gahaa rafuunis gaariidha. Gahaa jechuun riba rafuun dhiibbaa kanaaf nama saaxiluu danda'a. Kan biraan exersaayisiiwwan especially akkuma isinitti himee muscle spasm muscle strain kan jennu yookiin immoo rakkoowwan maashaa kottoonfachuudhaa fi diriiruudhaa kan kee namatti dhufu waan ta'eef maal gochuudha? Exersaayisiiwwan garaagaraa jiru. Yoogaa kan jennu yookiin immoo siitaappii. Siitaappii fi yoogaan dhukkubbii dugdaa kun yeroo dheeraaf taa'aa turuudhaan kan kee dhaabbachaa turuudhaan sin mudate yoo ta'e yeroo baay'ee darbee sin dhiisa yoo ta'e maal kun jechuudha? Sochiiwwan qaamaa yoogaa jennu kunniin jiru. Sochiiwwan qaamaa kunniin kun akkuma argaa jirtan bifa kanaan hojjechuun ni danda'ama. Mee sochiiwwan qaamaa dhukkubbii dugdaa kanaaf godhaman maal akka ta'e ilaallee walitti adeemna.
Egaa kanaafi sochiiwwan qaamaa kanneen gochuun keessattuu sababa maashaarraan kan kee namatti dhufu yookiin immoo sababa jooyintii naannoo sana kan kee deebisuu keessatti gahee guddaan qabaata. Egaa sochiiwwan qaamaa immoo kan biraa immoo sigigaachuu diskiidhaaf godhaman jiru yeroo baraa qabannee isiniif dhiyaanna isa. Kana gochuudhaan dhukkubbii guddaa hambisuun ni danda'ama yookiin immoo at least hir'isuun ni danda'ama. Dugdaan ciisnee erbee xiqqoo keessa cabbii kaanii dugda keenya irra kaa'uus gaariidha. Kunis dhukkubbii guddaa furuu keessatti gahee guddaan taphata. Sochii qaamaa siitaappii hojjechuu akkuma isinitti hime kanneen sochii qaamaa kanneen gochuu. Kan biraan immoo rakkoowwan ispeeshaalii akkuma isinitti hime sababa maashaa kanaan dhufanii fi eksersaayisii yookiin sochii qaamaa isiniin jedheera. Bakka ciisichaa filatamaa yookiin immoo siree keessan mijeeffachuu. Dugda keessan jala boraatii xiqqaa jala godhachuu akkasumas immoo boqoo keessan jala boraatii garmalee ol ka'an taane fayyadamuunis immoo rakkoo kana hambisuu keessatti gahee guddaa hin taphata jechuudha. Inni kan biraan immoo akkuma beekamu yeroo baay'ee fiizooteraappii kan jennu jira. Fiizooterappiin kan hin kennama. Sukkummaa ammayyaa jennu fiizooteraappii maal jennee kenna. Fiizooteraappii gochuunis immoo ogeessota kanneeniin baay'ee gaariidha. Kunis immoo rakkoo dhukkubbii dugdaa furuu keessattis gahee ni taphata jechuudha. Shamarran immoo yeroo baay'ee kophee garmalee ol ka'aa yeroo dheeraa yoo fayyadamtan fakkeenyaaf yeroo dheeraa ittiin deemtan yookiin immoo ittiin dhaabachaa turtanii poozishinii dugda keenya irratti buusaadhaa fi maashaa keenya irratti maashaa dugdaa irratti effektii waan qabuu fi kanaaf kopheewwan garmalee dheeraa yeroo dheeraa uffachuun hin gorfamu. Kanaaf isaafis of eeggannoo gochuun baay'ee barbaachisaadha. Maaliif haala mijataa kophee mijataan ta'an yeroo kaa'atan dhukkubbiin dugdaa kunniin saaxilamuu dandeessu yookiin immoo dhukkubbii dugdaa kanaaf isin saaxiluu danda'a jechuudha. Kanaaf kopheewwan filatamaa fi mijataa ta'an fayyadamuunis immoo baay'ee gaariidha jechuudha. Bishaan ho'aadhaanis immoo carqii keessa kaanii dugda keenya naannoo dugda keenyaa waan gochuun ispeeshaalii kan yeroo gabaabaa hambisuu keessatti gahee guddaan taphata. Inni kan biraan yeroo akkamii mana yaalaa dhufuu qabdudha. Yeroo akkamii fakkeenyaaf amma dhukkubbii dugdaan baay'ee yeroo dheeraaf yoo isin irra ture isin rakkise mana yaalaa dhufuun baay'ee gaariidha. Dabalataan immoo dhukkubbiiwwan dugdaa mallattoowwan armaan gadii wajjin yoo wal qabate fakkeenyaaf ulfaatinni qaamaa keessan gadi bu'aa deema yoo ta'e wayina qaamaa olaanaa qabdu yoo ta'e naannoon dugda keessanii yoo diimachuudhaan yookiin immoo hin guba yoo ta'e dabalataan immoo miilli keessanii gad ni adooda sin adooda yookiin immoo miilla keessan fuuchoo yookiin kaasuu dadhabdu yoo ta'e deemtanii miilla keessan kaasuu yookiin immoo kaasuudhaaf deemuudhaaf sin rakkisa yoo ta'e funcaan yookiin boolii keessan qabachuu yoo dadhabdan funcaan to'achuu yoo dadhabdan funcaan keessan to'achuu yoo dadhabdan dabalataan immoo naannoon qaama saalaa yookiin immoo naannoon hudduu yookiin immoo naannoon miilla keessan sin adooda akkuma jalqaban sin diilallaa sin adooda yoo ta'e dabalataan immoo dhukkubbiin dugdaa addaan hin cinne kan yeroo teessanis yeroo kaatanis yeroo ciistanis baay'ee sin rakkisu yoo jiraate kana yoo qabdu yoo ta'e funcaan yoo wagguu funcooftan baay'ee sin guba amma dafee sin fincaasisa yoo ta'e rakkoowwan kanneen yoo qabaattan mallattoo dhukkubbii dugdaa wajjin daftanii atattama mana yaalaa dhufu kottaa mana yaalaa kottaatti ilaalama. Sabooda qorannoon garaagaraa siniif godhama jechuudha. Qorannoon erga siniif godhamee booda yaaliin kennamu jiraata jechuudha. Mana yaalaa erga dhuftanii booda dhukkubbii dugdaaf yeroo baay'ee qorannoowwan garaagaraa siniif godhamuu danda'a. Qorannoon dhiigaas ta'uu danda'a, qorannoo funcaanis ta'uu danda'a, qorannoowwan raajis ta'uu danda'a, MRI kan jennus jira, CT scan kan jennus jira, maayiloogiraam kan jennus jira. Qorannoowwan kunniin siniif godhamuu danda'a. Qorannoon kunniin egaa lafee ilaalaa, lafeen naannoo sanaa rakkoo qabu, diskiin, koordiin, ispaayinaal koordiin guddichi maal fakkaata? Jooyintii yookiin immoo buusaawwan naannoo sanaa maaltu haala kamiin jiru? Qorannoowwan kunniin ifa baasuu danda'a jechuudha. Qorannoowwan kunniin biyya keenya keessa jiru waan ta'eef wantoota ispeeshaalii mallattoowwan amma jalqaba isinitti himee wajjin wal qabata yoo ta'e mana yaalaa dhuftanii ilaalamuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Egaa dhukkubbiin dugdaa nama baay'ee mudata. Dhukkubbii dugdaa garuu wantoota namatti fidan erga barreeti. Haala kamiin immoo ofirraa ittisuu akka dandeenyus erga barree rakkoowwan immoo dabalataa yoo qabaatan mana yaalaa dhufuu akka qabdan sagantaa keenya guyyaadhaa keessatti isiniif ibsuudhaaf yaaleera. Egaa alkooliinis yeroo baay'ee tamboo aarsuunis dhukkubbii dugdaaf indaayireektii nama saaxiluu danda'a. Sochii qaamaa gochuu dhiisuunis yeroo dheeraaf taa'aa turuun bakka tokko taa'aa turuun dhiphinni garmalees nu saaxiluu danda'a. Kanaaf
dhukkubbiin dugdaa yoo isin mudate mallattoo sodaachisaa wal'ooltoowwan amma isinitti mee qabaatan dafaa mana yaalaa kottaa ilaalama. Kanarraa kan hafe egaa umurii wajjinis wal qabatee dubartoonni ulfaas yeroo ministreeshiniis dubartoonni wantoota kanneen keessummeessuu danda'u. Kanaaf salphaadhumatti dhimma dhukkubbii dugdaa wal qabatee maaltu namatti fidaa maal gochuu qabna yeroo akkamii mana yaalaa deemuu qabna kan jedhu kana fakkaata jechuudha. Baay'ee immoo especially muscle strain kan jennu yookiin immoo sababa maasharraan kan dhukkubbiin dugdaa sin dhukkuba yoo ta'es dibatoonni yookiin immoo qorichoonni dhukkubbii fooyyessan kan kennaman jiru. Dibata sana dibachuunis gaariidha. Kanarraa kan hafe immoo baay'ee isinitti hammaate yeroo dheeraa isinirra ture kan addaan hin cinne yeroo teessan yeroo kaatan yeroo ciistanis akkasumas immoo mallattoo dabalataa kan jalqaba isinitti yoo qabaattan hatattamaan gara mana yaalaa kottaa qorannoodhaa fi yaaliin barbaachisu isiniif godhama jechuun barbaada. Gabaabumatti waa'ee dhukkubbii dugdaa ilaalchisee odeeffannoo ani guyyaarraas qabadhee isiniif dhiyaadhe kana fakkaata. Egaa hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turtanii waan nu hordoftaniif guddaa galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Torban mata duree biraatiin hanga walitti deemnutti nagaan nuuf tura. Fayyaan dhabina.